Gaafiin bishaan dhugaatii qulqulluu waggoota dheeraa nuuf deebi'utti gammanneerra jedhan jiraattonni aanaa madda walaabuu. Piroojeektiin bishaan dhugaatii qulqulluu baajata mootummaa naannoo Oromiyaa fi deeggarsa UNICEF irraa argameen birrii miiliyoona 400 oliin ijaaramee xumuramuun tajaajila eegaleera. Piroojeektiin kun hawaasa aanaa madda walaabuu magaalaa Bidiree fi naannawaa ishee 37 ol waggaa 25f bishaan qulqulluu obaasuu danda'a jedhameera. Jiraattonni aanichaas waggoota dheeraaf hanqina bishaan dhugaatii namaa fi looniin rakkataa turuu ibsanii piroojeektiin bishaanii amma ijaarame kun rakkoo turerraa kan isaan baraaru ta'uu ibsaniiru. Uummatni bishaan booruu dhugaa baane bishaan lolaa akkasumas bishaan handi paampii fageenyarraa haga kiiloomeetirii tokko haga lamaatitti deemaniitiin waraabbataa ture karaa jeerkaaniitiin bishaan harreetiin akkasumas samti nu tajaajilaa ture. haa ta'u galata rabbiitiif galata mootummaa kennaatiif galata dhaabbata gargaarsa UNICEFiitiin bishaan qulqulluu guyyaa irraa akka dhugnu nu taasisee jira. Galata rabbiitiif galata mootummaa kennaatiif dirijii gargaarsaa waliin ta'uudhaan rakkoon sun bishaan gayaan magaalaa keenyaaf nu bahee jira akka gaarii jira. Bishaan kun bishaan arganne kana bishaan jechuun lubbuu namaa waan ta'eef bishaan kana hojjetaa mootummaa osoo hin jedhin jiraataa magaalaa osoo hin ta'in waardiyaa taanee hundi keenyayyuu hin jabeef. Piroojeektiin bishaan dhugaatii guddaan ijaaramee xumurame kun uummata baay'ina 20,000 ol ta'u magaalaa Bidiree fi naannawaa Bidiree kan obaasu ta'a jecha horii fi namallee kan obaasu bishaan kun argamee jira. Itti gaafatamaan waajjira bishaanii fi enerjii godina Boorana Bahaa obbo Kiyyaa Dheeraa piroojeektichi mootummaan gaaffii fi komii hawaasaa caqasuun deebii kennaa jiraachuu agarsiisa jedhan. Godina keenyatti piroojeektii naannoon hojjetamu piroojeektii gara 5 qabna. Godina ammoo piroojeektii gara 2 qabna. Waliigalatti kaanaallee dabalatee piroojeektii gara 15 qabna. Sun keessa ammoo piroojeektii namni xumurame sadarkaa eebbarri jiru kanaanno kan malee ka biraa jira jechuudha. Tokko hin jira kan waliin lama sadarkaa godinaatti immoo piroojeektii ijaarsaa ka qabnu xumurree ammoo almost innis tajaajilaaf bana ta'uu fi qophiirra jira jechuudha. Naannoon kun dhuguma naannoo gammoojjiiti. Naannoo rakkoo bishaan cima akka godinaalee Oromiyaa keessatti argaman keessa sadarkaa tokkoffaa kee jira. Akkuma gartan suni uwwisi bishaan kenna mataan isaatu ibsuu danda'a. Hooggantuun biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaa Injiinar Miiliyoon Baqqalaa gama isaaniitiin mootummaan rakkoo bishaan dhugaatii qulqulluu hawaasa horsiisee bulaa furuuf hojjetaa jiraachuu himanii hawaasnis piroojeekticha kunuunsuun irraa fayyadamu akka qabu dhaamaniiru. Lafti kun gammoojjiidha. Naannaa kana yeroo durii bakka yeroo bootteedhaanis kennamee jira. Lagaallee dhuganii bishaan qulqullina hin qabne bishaan hanqina guddaatu ture toora kana. Amma magaalaa Bidiree qofa osoo hin ta'in gandoota naannaa kana jirullee naanni gahorii obaasaa 2 fi gara boonoo 12 qaba. Pireeshar laayinii kiiloomeetira 22.5 ol akkasumas immoo distribuushin laayinii gara kiiloomeetira 32 qaba. Uummata magaalaa fi naannawaa kana gara uummata 37 oliif tajaajila kenna. Ammallee kana booda waggaa 25f waan tajaajiluuf magaalaan yoo babal'ate akkasumas namni yeroo adda addaa safarri isaa baay'ate kana caalaallee tajaajila kennuu danda'a. Maddi isaa boolla 4 qaba. Kanaafuu bishaan baay'ee guddaadha. Mootummaa Jarman irraa dhaabbata doonariiti jechuudha. Gabaasni kan waajjira kominikeeshinii godina Boorana Bahaati.